السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نقدرتني لو فني جربي روحنا الحمد لله ربي صدقات أنا نفني تاني اللي ربي نور أنفرتني تاني مرة إنه هذا بلو أنا وتكني سني فيديو في أمة كينيا وجول شمراتف وجول إيران لي وانت كوني يسني لالتي سوان تيف يا درت خنا مال إنك كتير دوبي مال تجرا وانجر يا درت خنا وجول شمرامو لا لي دوده هذا وروني جنا مهارة وإيجلا جرتان وروني جالا لا إيروجين جتشو إيجلا جرتان إرجع فرتاني جتشو maal jettee maqaa isii dha'uu sin fedhu maqaa mucaa sin dha'u garuu akkanumatti isinitti hima erga wal barree Facebook irratti waggaa 3 jette wal jaalanna na jaalata isa jaaladha jettee rabbitu beeka san ka isaa rabbitu beeka ka isii yaa jaalannaa nun jaaladha jetti ni amana kan shabara kan dhiiraan amanu malee muhamman astaghfirullah lazim video na jalan kaasu foto isaa yeroo tokko bicha na erge video bilbiluu fi ni cufa ani garuu fotoon kee hedduu isa bira jira isa namni kun foto nama biraayyuu natti erginaa jedheetiin ni shakka garuu na jaalata hin jaaladha jette namni tokko ani kan na jaabu ijoolleen shamaraa jechuudha mee ijoollee keenya erga hoggaa 3 hojjaa softan na jaalata isa jaaladha jettaniitiin hin kaayaddan ka ta'utat akkamitti viidiyoon hin haasofsiifne akkamitti foto isaa dhaabbina dhagarre mucaan kun laamshoodha moo luun isaa ciraadha moo dhaabbatee deema moo gabaaba moo dheera moo maalitti agarte giftiti ani garuu erga wanta kana qabsiisee waa isinitti madhagaa duraan dursee namni tokko yoo akkanatti viidiyoon isinitti haasaatiin ija isaa keessa laaltanii ija keessa jaalalan beekin ija keessa yoo jaalala beekuun hafe amma haasaw isaan kinoo wallahi muka jiidhaa goysu kana arraba dhiiraa amantaniitiin amma hoggaa 3 na jaalataa viidiyoon nagarre foto isaallee yeroo takka na erge isa ta'uu waatu hin beeku jedhaatiin haasofta maamatiya ani na ajaa'iba wallahi lazi ani nama tokko dhiira tokko viidiyoo haasofsiisee laal ija isaa keessa akkanatti jetti qabee laalee ija isaa keessa ergaa way fudhadha malee akkanatti bilbilaan immoo auzu billahi minash shaytaanir rajiim nama shaytaan illee na hojjaasuu danda'a maaltu beeka shaytaan illee itti fakkeessuu danda'a ende yoo simeet irra jiroonatti haasayo yoo sammuun shuu jedheetiin hin qaamni vibrate ta'u sana onatti haasayni beeka qaamattiin vibrate irraa gallaan sammuun isaa moo nagaa taanaan immoo na dagate yoo yaadate dhufee natti bilbilaa yeroo san waa hedduu qaaqa waa hedduu jedha indi kanaafuu ani waa takka yoo si himu tokkoffaa viidiyoo itti bilbilii takki viidiyoo na jalaa kaasi jedhin kana keessa ammoo akka si jaalate akkamitti beekte jechuun erga viidiyoon agarre nama kan haasoma isaatirra miskiinati wallahi lazim ijoolleen shamaraa hedduutu jira amma miskiin amma dhalataa jirtan ganaa lafaa dhufaa jirtan ganaa lafaa dhufaa jirtanii sammuu keessan dalaysiisa maaliif ofitti amantummaan qabu mucaan kun qaamni isaa guutuu miti rabbitu uume qaamni isaa guutuu ta'ullee baatu abshir mul'adhu jedhiin yaa mul'adhu yaa nadhiisi jedhi jala sarariitti mitiin akka mul'atu godhe saniin booda na himishi indagati viidiyoo duratti osoo isin taatanii maal gootan murtii akkamitti murteessitan kan jedhe jalatti tarii qaama miidhamaa ta'uu danda'a kan jette immaatiyyaa dhagaye nama tokko eenyummaa kan kee dhugaa itti himtee sirraa fagaatu wayyamoo kijibdee itti dhiyaatte jaalala si barsiisee jaalala hojii waa hedduu hojii qoodattee hojii dabarsite waan sammara diigeetiin gaafa eenyummaa kan kee dhugaa irra ga'e sirraa deemu wayyi kamtu miidhaan irra hammaate kamtu miidhaan irra jabaa kamin kan onnee kan keessi cabsu kan itti dhiyaattee hojii nyaattee hojii dhuydee waa hedduu hojii dabarsite halaalaanis haa ta'u waa hedduu hojii haasoftee waa hedduu kan kee shergootee fi kan gargar baatu sun miidhaa guddaa sirra geessa lamuu akka nama amanne si godha lamuu namatti dhiyaatu sodaata nama amanuu sodaata sigalee eenyummaa kan kee of jibbisaa jechuudha gatii kana ta'eef nama tokkotti dhiyaatan yoo nama wajjin girminati gootanii durbummallee kan qabne taate durbummaa ani hin qabu yoo ati kanaan dura laayifii dhiira biraa hojii qabatte laayifii dhiira hojii qabaa ture okay yoo moo qaamni kan keetis miidhamaa ta'e qaama keetirra waa jiraate moo dhawaata hojii haasaa deemtuun ani bar akka ati nan jibbinee fayyadamu akka itti na hojii haasa'uu hin dinnee fi si dhoyse malee kana qaba jettee suuta amansiifatuu qabda suuta jaalalaan itti himuu qabda mucaan kun hoggaa 3 keessatti ni jaalataa hin jaalatti viidiyoo ittiin haasa'u footoo yeroo tokko ergee fi footoo deebisiin erginee fi kan nama biraa haa ta'u kan isaa haa ta'u hin beeytu isiin yeroo mara viidiyoo ergitiif yeroo mara viidiyoo bilbiltiif hin kaasu footoo ergitiif kana keessatti shakkii hedduutu jira osoo jaalalli jiru jaalalli immoo shakkiin jiraate taanaan abadan jaalalan ta'u abadan addunyaa kana wanni addunyaa kanarra jiru caala nama sana osoo caalsiftanii xiqqooma shakkiin jiraate taanaan achitti dhaabata jechuudha faayilii adada waa inni godhuun bakka ani shakkitan adada inni waa godhu osoo inni waa balleessuu baatee sammuu keessan keessa waatu jira waan ta'eef sammuu keessan kun waa uumaa deema ofumaa isaatii jechuudha wayii oomishaa deema dubbii wayii nyaataa deema kanaafuu nama tokkotti dhiyaatan kijibaan itti dhiyaatanii jaalala qabsiisuu manna dhugaatti himtanii namni sun halaalan isinirraa deemu wayya amma ijoolleen hedduu maqaa isaanii kijibanii
durbumaa qabna jedhanii kijibanii jaarsan qabna jedhanii kijibanii ijoolleen qabna jedhanii kijiban osoo mucaa qaban osoo intala qaban rakkoon qabu ani ilma qaba na jaalatta ilma argatuun waan biraati miti badhaasa rabbiiti ani durbumaa hin qabu dhiira biraa jaalala qabatu ana qaama kiyyara miidhatu jira miidhaa sanitti muka hoggaa sadii amma shama intali tun hoggaa sadii as jihaasofsiisee si jaaladha jedheen jaalafessinsi qaamni kiyya miidhamaadha jedhee osoo ammatti himee maaltu dhagama qaama rabbumatu uume bar qaama godolollee bushaallee bareedalee rabbumatu uume dhawaatan amansiifatu qabu malee hangana dirasi qalbii isiitiin taphatuun qabu isiillee jubbisuun qabu ofillee jubbisuun qabu dhugaa ittime turiidhaaf immoo namni dhugaan isin jaalatu ni dhufa namni tokko dhugaadha gaafa eenyummaa kan kee hin beekne sitti dhiyaata gaafa eenyummaa kan kee beeke sirraa fagaata kijibaan sitti dhiyaate si jaalatu manna dhugaa itti sirraa fagaatu yaa halaalatti nagaan jiraata keessi kan kee gammachuu qaba ofitti amantummaa qabda gaafa namni onnee tantee cabse mu nama amanuu hin dandeettu namatti dhiyaatu hin dandeettu baay'ee አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ዋላችሁልኝ አላችሁልኝ ቀደም የሆነ ቪዲዮ በኦሮሞኛ ሰርቼ ነበረ ያው እናንተ ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ ነው መልእክቱ ልጅቷ በኦሮሞኛ ስለነገረችኝ ነው በኦሮሞኛ የሰራሁት ውስን ኮሜንቶችን አይቻለሁ በአማርኛ የምለውን ለዛ ነው በአማርኛ ያመጣሁት ይሄንን ኮሜንት አውጥቼ ልጅቷ ያው እናንተ ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ ኮሜንት ማንበብና የራሷን እና የሰው ምላትን ነገር እንትን ማለት ፈልጋ ነው ፌስቡክ ላይ ነው የታወቁት 3 አመት አብሮ አውርተዋል ይወደኛል እወደዋለሁ አለች ግን በጣም ቆይቷል አንዴ ነው የቁም ፎቶ ላከልኝ ቪዲዮ አያነሳልኝም ፎቶ አይልክልኝ ሆነ ግን ቪዲዮ ደውለታለሁ አያነሳም የራሴን ፎቶ ብዙ ጊዜ ልክለታለሁ እሱ ፎቶ አይልክልኝ እሱ ይሁን ወይስ አይደለም ምለው ነገር በጣም ነው የምጠራጠረው አለች የላከልኝ ፎቶ ራሱ አንዴ ነው ፎቶ ላከልኝ አለች ቪዲዮ አያነሳም 3 አመት ሙሉ አስባችሁታ ወንዶች ደግሞ በተፈጥሮ የሆነ ነገር ሲደብቁ ነው የሆነ አኩኩሉ መጫወት የሚያስፈልጋቸውና የሚያምራቸው የሆነ ነገር ከበስተኋላ ወይ ሚስት ኖሮት ወይ ፍቅረኛ ኖሮት ወይ አካሉ ላይ የሆነ ጉዳት ኖሮ ቢሆን ራሱ አላህ እንግዲህ ፈጣሪ ሰው አድርጎ ፈጥሮት ያን ጸጋ በሱ ላይ ማዋሉ ራሱ አምኖ መቀበል አለበት እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ላይ ባለን ነገር አምኜ መቀበል አለብኝ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እና ከአንድ ሰው ጋር ፍቅር ሳትጀምሩ እኔ እንዲ ነኝ እንዲ ግንኙነት ማድረጋችሁ ከሆነ ግንኙነት አድርጌ ግንኙነት ያደረኩ ሰው ነኝ አካላችሁ ለምን እንትን ካለ በሂደት መናገር አለባችሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ ልጅቷ ራሱ እንዴት ነው ያሰበችው እኔ አይኑን ያያየሁኝ ከአይኑ የሆነ ሞስዶ ነገር አለ አሁን የሆነ ሙዋሸኝ ሰው ራሱ እኔ በቪዲዮ ሳውራው የሆነ ከፊቱ ማነበው ነገር አለ ሰው ሲከፋው ሲያዝን ደስተኛ ሲሆን የሆነ በቃ ማይሆን አይነት ነገር ፊቱ ላይ ምንነበብ ከሆነ ከፊቱ ማነበው ነገር አለ ሳይኮሎጂካሊ ማለት ነው ግን ምኑንም ሳታዩ አፈቀረችው አፈቀራት እንግዲህ አፈቀረኝ አለች እንግዲህ በንግግሩ ሊሆን ይችላል ይሄ የዋህነት ነው እኔ አንድ ሞወደኝ ሰው በቪዲዮ ያየ ካላወራኝ ከአይኑ የሆነ ሞስዶ መልእክት አለ ያ መልእክት ካልወሰድኩኝ ከባድ ነው እና ውዶችዬ እናንተ በፌስቡክ አውርሳችሁ አንዴ ፎቶ ልካውላችሁ የሱ ይሁን የሱ አይሁን እየተጠራጠራችሁ ይወደኛል ወዷለው ማለታችሁ ምን ማለታችሁ ነው ምን ማለት ነው እስኪ ራሳችሁን ግምት ስጧት የራሳችሁ እናንተ ብትሆኑ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡላችሁ